asli dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin duran dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku. Maallaqii akkasiis akkaawuntii koorra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafani gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantinirraa jechuudha isteetimentirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fardaasiingiif yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee namaa wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofne konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sana argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni mala akkasii qabaachuu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii hojiitti dabalamee kan ijoollee demoo irraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjin walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada. Hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru. Hawaasa kaleessa na gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha miliyoona 6tu akkaawuntii korra jira jechuudha. Jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Waggaa deemee waan ta'eef Oromoo guutuu herreega eegaa fi rakkoofti. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee an sana takkayyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaan turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate utuu hawaasni kun nan gargaare ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira. Kanarraan kan hafe hawaasnatti qalbii cabe hundumtuu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudha waan godhamee fi ammalirra deebi'ee si'a arfaffama shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eef jazaakumullahu khairan dhiifama koo yoo naa qabaltan konfirmina godhaa. Yoon waan gorsatan jiraatillee na isinan dhaggeeffadhaa. Itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaan qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture. Koreen yeroo sana ture Haidarii fi Abu Xala'aa fi ustaaza wayii ture. Koreen amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku. Gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku. Achi anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaas kun isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu an amma sa'aatii kanatti waan an gochaa jirullee hin beeku baay'ee na dabbaree jira wallaahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii
isaanillee hayyeetaati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallaahi quban qabu. Kan akkasiin hawwatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدي قريتو تندمني أصلي وهي سخاني كيسول أنا سامو وهي متجو ربي أنا جالتها لا إثنا ما قلنا كم هون خلاص بقى دي ساعة كيسان نما جل كيسان كيسان نما وريكومنتي سوتا جدا كيسان تلاسو أستاذ طالب دكتور أصلي دبي سامي مي سينيور كوان إندو بتاعي نامني دبي كان جدور أبتا توري أنا توري أما أنا دبي سا دكتور ilmi namaa bututee لا أبا مرتي أستاذ طالب ودبنا inni qaamii qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. لا ديمنا أستاذ طالب تدي جواب فيديو برضه أما دكتور أسلي واسيما إيش asin dur abdi waan anjede way waan malen dubbatin sammun kee kayri male yaadin dalagan kee kayri male hintain hire ati gara birotin barbadu ati mata ituman ulama akadami dunyan si akadamtu galato naaf galato misi galate fadda hundi hayota kiya warri asira jirtan ebalu hinjed warri jalan jirtan ille ka ijarama ummata keenna gammaddan walillolle walkufnulle amma gargar bana anina asimbira argitan kun boryo ka asimbira jiratu dabunni mala amma wal bira kutuna hagasif guyya jalalafu nungeitu wal farsinetu nungeitu wal dubbannetu nungeitu hamtu walin dubbannu amma boda inshallah nama hamtu ke nafidu le rabbi fi ufra urgina akum amma ijara jettan wal tokko chumsinetan kan attifufa nafjirata umri rabbi sina deres wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walin demnu le وللدم نله ولينيان نله ولونيان نله ولي غرغروس والغرغر له ولي كفن له والكفن له ندفا غيان غرغر بانو ندفا غيان غرغر بانو كوتامي رب لمنتانو امنه اتحاد چانو كوتامي ربي لمن تانو أمني اتحادا چانو حواسك يا تو كما مالي غرغر بهون دانغا هاتاسو تكتير نادبت ولندم نله ولدم نله ولي كفن نله والكفن نله ولي غرغروس والغرغر نله ولندم نله ولدم نله ندفا غيان غرغر بانو كوتامي ربي لمنتانو امنه اتحاد چانو دكتور أسلي نمو اجاره محواسه كيتي غمد الله أكبر ايوما كيتي الربا كيله دي ربي تيف غدي قبته امته اجارته ربي اجاره مدي كما هن كم نسيها اجارو الربا كير خيري مالي هم تو ربي زنكاي دكتور أسلي كي تنمو جلا سراره دعاي سي غورا بدو إرى ربي سي حقبو الرمني كي كيري مالين دبتين سمون كي كيري مالي يادين دلقان كي كيري مالي هنتين هيري أتي غرا بروتين بربادو أتي متا إتمان علماء أكدامي دنيان سي أكدامتو غلطو ناف غلطو ميسي غلطي فتا هندي هيوتك يوري أسير جرتان إبلو هنجد وري جلان جرتان اللي كإجارة أمتك إنا قمدن وللولو والكفنو أما غرغر بانا أنينا أسمبرا أركتان كون بريوكا أسمبرا جراتو أبو نمالا أما والبرا كوتنا هغاسيف غيا جالالافو نونغيتو والفارسينيتو نونغيتو والدبنيتو نونغيتو همتو ولين دبنو أما بودا إن شاء الله نما همتو كي نفيدو اللي ربي في الأفراد أورجنا أكم أما إجارة جتان والتوكو تشوم سنتان كانت تفوفا نافجراتا أمري ربي سنادرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمتك يقال في غاري هندي كيسانو غلطوما ألفاتا وروني أدا كالي نين كأي ساعتي سجلي دقيق علامة استيت لايفي كنرا ساعة سجلي في دقيق علامة تقول من غير ما ساعة كنت إيجالة علامة إيجالة ساعة سجلي دقيق علامة يروج القباتي في أنو سينا كذا تكساعة سجلي في رتاء تاعتو كساعة علامة كم قدرت ساعة ورا ترين بيجو وثورت دلتين ساعة فقال كذا تقول من ربي سنا كباجو ألفاتا غلطوما وقولت كأن عبد الله
ربي أفيسو وبولتي تنا سمية اللي ربي من أثني عباسو يصلي ورئيسي برجرتو لربي جراها لا في ثوبي يعني أك حقيقة تجيب أنا ما كبيتو